daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii Mo'aa hundumti keessan bakka jirtanitti ayyaanniif nagaan waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u guyyaa har'aa sagantaa addaan qabadhee gara keessanitti dhiyaadha. Sagantaan addaa har'a ani fudhadhee dhiyaadhu seenaa abbaa gammachiis yookiin immoo akka abbaa kootti kanan lakkaa'u kan Onesmoos Nasiibi. Onesmoos Nasiib akka baay'een keessan beektan seenaa saba Oromoo keessatti nama iddoo guddaa qabudha. Keessumaayyuu immoo seenaa waldaa kiristaanaa keessatti seenaa loqodaa fi afaan Oromoo keessatti seenaa Oromoo keessatti nama iddoo guddaa qabudha. Kana birayyuu darbee seenaa addunyaa keessatti nama iddoo guddaa qabudha. Akkasumas immoo seenaa Afrikaa keessattis immoo nama beekamaadhaa fi ulfaataadha. Waa'ee Onesmoos Nasiib irra dhaabbadhee seenaa tokko waggoota 10 dura riisarchiin hojjedhe irratti bara 2008 biyya United States state Georgia Atlanta magaalaa Atlanta keessatti kanan dhiyeesse presentationii sana irra deddeebi'ee magaalota adda addaatti Washington DC'tti Minneapolis'tti akkasumas immoo biyyoota Awurooppaa adda addaatti kan dhiyaate amma immoo waaqayyo fedhee eeyyamee jaallatee jennaan as Finfinnee Oromiyaa keessatti immoo sagantaa kana dhiyeessee gara keessan dhaggeeffattootaaf daawwattoota televezyiinii Mo'aa guutummaa addunyaarra jirtanitti gara keessanitti dhiyeessuudhaaf isa kana carraa argachuu kootti baay'een waaqayyoon galateeffadha. Kana irratti kan na gargaaraa jiran teknishaanotaaf kaameraamaanota akkasumas immoo ogeeyyii adda addaa televezyiinii Mo'aa ana wajjiniin jiran Gammachiis Uummataa, Fiqiruu Haayilee akkasumas immoo Galataa Ijaaraatii fi Milkeessaa hunduma isaanii galata guddaan dhiyeessaa fi egaa walii wajjiniin yeroo gaarii akka nuyi dabarsinu nan amana. Gooftaan bakka jirtanitti isin haa eebbisu. Onesmoos Nasiib translator and evangelist jedhu. Isa kana kanan fudhee seenaa biyya United States keessatti guyyaa Juun 21 warri Luuteranii biyya Ameerikaa keessa jiran guyyaa isaanitti waa'ee Onesmoos kabajanidha. Onesmoos Nasiibii fi guyyaan addaa Juun 21 akka Awurooppaatti guyyaa inni itti qindaa'eef qophaa'edha. Guyyaa sana guutummaa biyya Ameerikaa keessa kan jiran Luuteranoonni hundumtuu Onesmoos Nasiibiin yaadatu. Attamitti yaadatu? Eenyu jedhanii yaadatu? Isa jedhu yeroo fudhadhu isaan maqaasaa jala kan isaan kaa'an translator and evangelist jedhu. Baay'ee kan na ajaa'ibe bara 1990moota keessa si'a jalqabaatiif biyya Ameerikaa yeroo dhaqee waa'een Onesmoos Nasiib saba Oromoo keessatti iddoo guddaa qabatee yeroo sana hin ayyaaneffatamu ture. Keessumaa immoo baran keessatti dhaladhee guddadhe bara dargii keessa magaalaa Naqamtee keessatti yeroo nuyi jiraannu yeroo nuyi guddannu waldaan Naqamtee waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Naqamtee iddoo itti Onesmoos Nasiib awwaalamedha. Awwaalli isaanii achi jira. Hinuma ilaalla malee ulfina seenaa jabaa qabaachuu isaanii baay'ee hin hubannu turre. Bal'inaanis immoo kan nutti hime hin jiru ture. Abbaan koo seenaa addaa godhee yeroo baay'ee hin dubbataa natti himaa isarraan kan hafe bal'isee itti yaadee yeroon itti qoradhee beekeen qabuun ture hamman biyya Ameerikaa dhaqutti. Garuu bara 1998 bara 1999 akka Awurooppaatti guutummaa Oromiyaa keessatti waggaa 100ffaan jijjiirama maqaa macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikamuunsaa ayyaaneffatamaa ture. Gaafa sana immoo biyya Oromiyaa iddoo adda addaa keessa naanna'amee ayyaaneffatameera. Ayyaana isaa dhumaa irratti magaalaa Finfinnee irratti lallabeen ture. Raajii dubbadhe akka raajittis bara sana kanan dubbadhe jaarraan darbee jaarraa abbaa gammachiis ture. Jaarraan kun immoo jaarraa gammachiis. Kana jechuun koo kan koo jechuu koo miti. Kan dhaloota abbaan gammachiis dhaloota abbaa gammachiis turan. Dhaloonni haaraan immoo isaan biraa immoo biqilee miliyoonotaan addunyaa guute. Miliyoonotaan Oromiyaa guute. Isa kana immoo kan agarsiisu ture. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kunoo isaan caaffata macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikanii macaafarra kaa'anii nummoo gargaarsaaf ayyaana Waaqayyootiin saatalaayitii irra keenyee kunoo sa'aatii 24 wangeelli lallabamaa jira. Isa kanaaf ulfinni isaa guutummaa guutuutti kan Waaqayyoo haa ta'u. Onesmoos Nasiib translator and evangelist jedhaniitu moggaasanii guyyaa Juun 21 sana isa kanan isin wajjiniin hirmaadhagaa. Seenaansaa Onesmoos Nasiib kan godhe dur utuu Onesmoos Nasiibin ta'in hiikaa awaajii ta'ee namni biyya Oromoo keessatti dhalate kun isaan attamittiin seenaan kun dhufe isa jedhu dudduubbeetti deebi'ee seenaa baay'ee qorachuudhaaf yaaleera. Keessumaa madda burqaa yaadaa kannaaf ta'an caaffatoonni gurguddaa keessaa inni angafaa Gustav Aareniin kan barreeffame Evangelical Pioneers kan jedhudha. Inni lammaffaan
Profeesar Makuriyaa Bulchaatiin kan barreeffame Migrationii Oromoo Diasporaa kan jedhamudha. Inni kaan immoo seenaa adda addaa seenaa Itiyoophiyaatii fi seenaa Abisiiniyaa kana kan ilaalan seenaa adda addaa kan barreeffamanidha. Gara dhumaarrattis yaada koo kan naa gabbise yaada adda addaa Profeesar Isqeel akkasumas immoo Profeesar Oyvind Eideen iddoo adda addaatti laataa turanidha. Dhumarratti kabaja addaatiin iddoo adda addaatti yaada keenya akka nu gabbatuuf burqaa yaadaa kan nuuf ta'an si'a baay'ee caafata isaas immoo kan caafanii nuuf kennan luba Dooktar Tasgaraa Hirphooti. Achirraa burqaa argadheenini presentation kana isinii qopheessuudhaaf yaale. Kanarratti qeeqa yaada akka gabbatuuf akka bal'atuuf yaada warri qabdan televizyinii moo'aatiif ergaa keessan nu erguu dandeessu. Gooftaa Yesuus Kiristoos isinaa eebbisu. Onesmoos Nasiib translator and evangelist jedhanii warri Ameerikaa haa kaa'an malee isaan garuu eenyu ofiin jedhu yoo jettan dooktaran jedhamne, profeesaran jedhamne, luban jedhamne, lallabaa wangeelaa yookiin abbaa wangeelaa hin jedhamne. Onesmoos Nasiib maqaa isaanii eenyummaa isaanii kan isaan of beeksisan nama biyya Oromoo jedhudha. Jechoonni sun sadan waan gurguddaa of keessaa qabu. Tokkoffaa Onesmoos Nasiib nama ofiin jedhu. Lammaffaa biyya jedhu. Sadaffaa Oromoo jedhu. Nama biyya Oromoo. Baay'ee na dinqisiisa jechi sun. Isa kana kan isaan of kaa'an Onesmoos Nasiib nama biyya Oromoo. Oromoon akka biyya qabu, akka nama ta'e, akka saba ta'e. Macaafa qulqulluun immoo bu'uura isaa yaadi Waaqayyoo immoo gabbisaa akka inni ta'e jala kaa'atan. Nama biyya Oromoo. Translator and evangelist. Eessaa madde seenaan kun? Gara dudduubaatti deebinee yoo ilaalle suuraa Onesmoos Nasiib kana si'a baay'ee kan ilaalamudha. Suuraa Onesmoos Nasiib kun iddoo baay'ee jira. Screenii kana irratti ilaaluu dandeessu. Onesmoos Nasiib akkasiin beektan egaa asii biyya Oromoo keessaa erga gurguramanii biyya Eertiraatti immoo erga harka warra Swiidinii dhaqanii biyya Swiidinii dhaqanii achitti barataniiru. Achitti yeroo baratan mana barumsaa sana keessatti aadaa Awurooppaa adda addaa fudhataniiru. Uffata Awurooppaa aadaa adda addaa achi keessatti guddataniiru. Iddoo isaan itti baratan mana barumsaa isaan keessatti baratan dhaqee ilaalee keessa taa'ee baay'eetti gammadeera. Booddee ittan dhufa. Onesmoos Nasiib kunoo isaan kana baay'ee kan isin jaallattan eessaa burqee? Seenaan Onesmoos Nasiib bittaaf gurgurtaa garbaa keessaa madda. Attamitti bitame? Eeyotti gurgurame? Maaliif gurgurame? Sirni sun eessaa ba'e? Isa jedhu mee gara dudduubaatti deebinee haa ilaallu. Bittaaf gurgurtaa namaa yookiin immoo sirna gabrummaa afaan Ingiliziitiin inni isaan slave trade jedhan. Slave trade. Bittaaf gurgurtaan namaa sirni bittaaf gurgurtaa ilmaan namootaa kaaba baha Afrikaa keessatti akka eegalee seenaan hin dubbata. Kaaba baha Afrikaan kun biyyoota akka Gibs yookiin immoo Misir, Abisiiniyaa, Liibiyaa, Aljeeriyaa naannoo kana gara kaaba baha Afrikaa kana keessatti akka inni eegalee seenaan hin dubbata. Warri Awurooppaa, warri Ameerikaa seenaa jaarraa 17 keessa, jaarraa 16 keessa, jaarraa 18 keessa bal'inaan itti hirmaatan iyyuu malee burqaan isaa garuu jalqabni isaa kaaba baha Afrikaa akka ta'e seenaan nutti dubbata. Achi ture. Tureera erga isaan jalqabanii. Warroonni kaaba baha Afrikaa kana keessatti biyyi Abisiiniyaa jedhamee beekamu kun bara sana keessatti sirna bittaaf gurgurtaa ilmaan namaa keessatti sirna yeroo dheeraadhaaf jiraate akka ta'e hin beekama. Utuu biyyi akka amma Itoophiyaa jedhamte kun utuu hin uumamin dura Abisiiniyaan sirna bittaaf gurgurtaa garbaa keessatti bara dheeraadhaaf hirmaatteetti. Bara dheeraadhaaf immoo hojjetteetti. Eessaa fiddee eewuun gurgurtee attamitti gurgurte? Abisiiniyaani akkuma amma kana irratti ilaaltan gara Tarkiitti, Turkiitti, Peershiyaatti, Indiyaatti, biyyoota Arabaatti hin gurgurti turte. Kanaan beekamtu turte. Baay'ee kan nama dinqu. Egaa seenaa kana keessatti Abisiiniyaa irraa fuudhanii hamma Turkiitti gurguramaniiru. Hamma Peershiyaatti Iraan kana keessatti gurguramaniiru. Arabiyaa kana keessatti Indiyaa keessatti gurguramaniiru. Gurgurtaa kana keessatti heddummaadhaan kan gurguramaa ture keessaa tokko Oromoodha. Isa kana seenaan hin dubbata. Namoota gugurraacha bifti isaanii gugurraacha amma Araba keessatti hin argina, Indiyaa keessatti hin argina, Peershiyaa keessatti hin argina, Tarkii keessatti hin argina. Jarreen kun maddi isaanii as Afrikaa keessaa akka inni ta'e seenaan nun dubbata. Egaa waan tokko asirratti kanani dubbachuu barbaadu muuxannoo koo keessa
biyya Indiyaa keessa si'a baay'ee deemee tajaajileera argeera. Tajaajila biyya Indiyaa keessatti magaalaan tokko jirti Raanchii kan jedhamtu. Mishiinarii abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee qaban gara biyya sanaatti ergineerra. Yeroo baay'ee biyya sana deddeebi'ee yeroon ilaalu aadaan isaaniis, hojiin isaaniis, bifti isaaniis Oromoo wajjin wal fakkaata. Akkasnaan jedhu ta'anii yookiin isintu asii gara Oromiyaa dhaqe yookiin immoo nuti Oromiyaarraa as dhufe malee nuyi adda adda mitii nuyi Oromoodha naan jedhu. Si'a baay'ee wal fakkaanna aadaan isaanii, simannaan isaanii, nyaanni isaanii akkaataa isaan itti jiraatan baay'een wajjiniin wal fakkaata. Egaa bittaaf gurgurtaan ilmoo namaa Abisiiniyaa keessaa hamma Tarkiitti, Pirshiyaatti, Indiyaatti biyyoota Arabaa keessatti hamma jirutti seenaan hin dubbata. Seenaan isa kana galmeessee qabaga. Caaffanni seenaa akka himutti isa ittaanu irratti akka ilaalutti caaffanni seenaa akka himutti nagada garbaa galaana diimaa galii mootummaa Abisiiniyaa harka keessaa isa guddaa ture. Galiin mootummaa Abisiiniyaa kan inni argatu amma dur biyya keenya keessatti ijoollummaa kootti kanan yaadadhu የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና jedhu dur bunan turre bu'urri ikonomii yookiin dinagdee Abisiiniyaa bittaaf gurgurtaa ilmaan namaa yookiin garboota ture. Galaana diimaarraan qaxxaamursanii gara Saawudiitti, gara Arabootaatti, gara Indiyaatti, gara Turkiitti, gara sanatti Awurooppaa fi Ameerikaan booddeedha kan isaan argan. Warri adii, warri Yuurooppiyeensiin sirna bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa kan isaan irraa baraniyyuu warroota akka Abisiiniyaa, warroota akka Misir, warroota akka kaaba baha Afrikaa keessa jiran Liibiyaa kana fa'aa achirraati. Baay'ee kan na dinqee jaarraa 21ffaa kana keessatti illee dhiyeenya kana Liibiyaa keessatti ilmoon namaa doolaara 200 300 400 akka gabaatti taa'aniitu gurguruudhaaf yaalii hin godhu turan. Dhiiga kaaba baha Afrikaa kana keessa jira. Abisiiniyaa jalqabee hamma qarqara galaana Meditiraaniyaanitti. Kun egaa seenaan kan inni nuuf kaa'udha. Maal jedha seenaan? Caaffanni seenaa akka himutti sirni bittaaf gurgurtaa garbaa galaana diimaa Red Sea kana keessatti galii mootummaa Abisiiniyaa keessaa isa harka guddeessa ture jedha. Egaa bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa keessatti kan hirmaate Musliimota duwwaas miti, Kiristaanota duwwaas miti. Mootummaan Abisiiniyaa bara sana mootummaa Kiristaanaati. Achumaanis immoo mootummaan Misiris akkuma kana Kiristaanummaa of keessaa qaba. Utuu aadaan kun yookiin warra Kiristaanotaatu gurgure jennee Kiristaanota duwwaa jechuu hin dandeenyu, warra Musliimota jennee Musliima duwwaa jechuus hin dandeenyu. Hundumaatu hirmaate. Kan gurguru mootummaa Kiristaanaa ofiin jedhu kan Abisiiniyaa yeroo ta'u baay'inaan kan bitu immoo daldaltoota Musliimaa biyyoota Arabaa keessaa dhufanidha. Wal harkaa fuudha ture jechuudha. Inni tokko gurguraa, inni tokko immoo hin bita. Akka kanaa wal harkaa fuudhaniitu walii wajjiniin nagadu turan. Kanaafi dhimma amantaan turre jechuudha. Bittaaf gurgurtaan ilmoo namaa dhimma amantaan turre. Dhimmi isaa dhimma dinagdee ture. Dhimmi isaa dhimma ilmoo namaa tuffachuu ture. Dhimmi isaa dhimma seera Waaqayyoo gargar dhiibuu ture. Dhimmi isaa dhimma ilmoo namaa cabsanii bituu ture. Inni kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Waan amantaa laalu miti. Amantaan Kiristaanaas haa ta'u, amantaan Musliimaa ilmoo namaa bituuf gurguruu hin deeggaru. Amantaan Musliimaas haa ta'u, amantaan Kiristaanaa ilmoo namaa cabsanii gaddaakanii bituu hin deeggaru. Amantaan Kiristaanaas haa ta'u, amantaan Musliimaa mirga namaa dhiibuu hin ilaalu. Garuu maqaa amantaatiin kan of gurmeessan, kan of bitan, kan of himan isaan kana keessaa bu'aa dinagdee argachuudhaaf ilmoo namaa akka meeshaatti yookiin immoo akka qodaatti gabaatti baasanii hin gurguru turan. Kanaaf lamaanuu kan walitti hirkate ture jechuudha. Kan bitu mootummaa Abisiiniyaa Kiristaana kan ofiin jedhu, kan gurguru kan bitu immoo mootummoota Arabootaa yookiin immoo naggaadota Arabootaa turan. Sirna bittaaf gurgurtaa amantii Kiristaanaa ilaalcha waldoota Ortodoksii hundee godhachuudhaan sirna mootummaa barichaati. Fitaa Nagast, the law of kings, galaafamee bal'inaan ibsamee jira. Achirratti barreeffameera. Fitaa Nagastiin kuni mootummaan utuu seeraaf heeran qabaatin yookiin immoo isa higga mangisti jedhamuun qabaatin kan qulqulluudhaan seera barreessee mootummaa Abisiiniyaatiif kenne waldaadha. Bara sana waldaan Ortodoksii hundee godhachuudhaan sirni bittaaf gurgurtaa amantii Kiristaanaa ilaalcha waldaa Ortodoksii hundee godhachuudhaan sirna mootummaa barichaatti
Yokimmo fitaana gast the law of the kings galfamee bal'inaan ibsamee jira. Maal jedha achirraa seenaa kana asii bitadhee Ameerikaatti fuudhee deemee dubbiseera. Fitaana gast achirraa maal jedha? Fitaana gast irratti gi'iziidhaan fitaana gast jechuun the law of the kings jechuudha. Seera moototaa. Seera mootummaa miti, seera biyyaa miti, seera sabaa miti. Seera moototaa. The law of the kings. Kan mootiin baasee ittiin biyya bitu jechuudha. Kan sabni baafate miti. Kan sabni raggaasifate miti. Kan sabni bu'uureeffate miti. Kan sabni qopheeffate miti. Kan mootiin barreessee saba ittiin bulchuu fi bitudha. Akkas jedha. It's the legal code compiled around 1240 by the Coptic Egyptian Christian writer Abdul Fadil ibn al-Asal jedha. Eeyo kan kana barreesse bara 1240 biyya Misritti barreeffame. Bara sana Coptic jechuun warra Gibsiiti. Coptic warra Orthodoxy warra Gibsiitu barreesse Christian writeridha. Kan isa barreesse maqaan isaa Abdul Fadail ibn al-Asal jedhamudha. In Arabic, that was later translated into Ge'ez in Ethiopia and expanded upon the numerous local laws. Isa kanaga kan hiikame biyya keenyatti seera moo biyya keenya kan ta'e. Achi burqeega. Kanaaf kaaba baha Afrikaati. Maal jedha fitaana gastiin kun? Fitaana gastiin kun utuu afaan Gi'izitti hiikamin afaan Arabaatiin kan inni barreeffame. Irra deebi'een jedha bara 1240tti. Eeyo kan kana barreesse Abdul Fadail ibn al-Asal kan jedhamudha. Nama biyya Gibsiiti. Amma gaa ittan fufa. Tuqaa kosattaan deema. There are a few historical records claiming that the law code was translated into Ge'ez and entered Ethiopia around 1450. Waggaa 220 booddee Itoophiyaa gale. Ge'ezitti hiikame. Bara 1220 yookiin 40tti hiikame bara 45tti Itoophiyaatti gale. Bara Zaraa Yaaqoob gale. Even though it was first recorded using the function of constitution, supreme law of the land is with the Sarsadingil beginning 1563. Kan garu sirna mootummaa Abisiiniyaa kan godhe Sarsadingili. Yoom bara 1563. Maaliifan kana hundumaa dhaqa? Fitaana gast isa jedhamu kana keessatti yookiin immoo seera moototaa isa jedhamu kana keessatti bara 1240 biyya Misir keessatti isa barreeffame afaan Arabaatiin afaan Gi'izitti hiiksisee kan biyyatti galchee Zaraa Yaaqoob ture. Isa Zaraa Yaaqoob galche kan immoo bara 1563tti kan seera Itoophiyaa godhe yookiin immoo seera biyya ittiin bulchan seera Abisiiniyaa godhe kan raggaasise immoo Sarsadingil ture. Yeroo sana gaa isaan biyyi buluutti ka'e jechuudha. Isaan biyyi hoogganamuutti ka'e jechuudha. Achi keessatti iddoon ilmoo namaatiif kennamu baay'een kan nama gaddisiisu ture. Keessumaa saba keenya saba Oromootiif. The Fitaana Gast remained official, the supreme law in Ethiopia until 1931. Isa kana gaa baay'ee shiriir godhee kan nanaasisu. Bara 1560 kaase hamma 1931tti sirna biyya Itoophiyaan ittiin bultu Fitaana Gasti sana. Eessaa dhufe? Amantaa warra Koptikii irraa kan dhufe. Achii kan biyya kanatti hiikame. Kan sabni afaan isaa hin beekne. Kan ilmoo namaa gad tuffatuuf, gad cabsu, gad xiqqeessu. Akka namni bitamuuf gurguramu kan godhu. Seera biyyichaatti galee hamma 1931tti. A modern style constitution. Emperor Haile Sillaaseen hamma inni qopheessu bara 1931tti hamma inni qophaa'utti baay'ee kan isin dinqu sirni lafti kun ittiin bulaa turte Fitaana Gastiidha. Sirni bittaaf gurgurtaa amantii kiristaanaa ilaalcha waldaa bu'uura godhachuudhaan sirna mootummaa barichaa Fitaana Gast the law of the kings galmeeffame bal'inaan ibsamee jira. Maal jedha? Eeyo kan garba ta'u jedha. Eeyotu garba ta'ee haa gurguramu jedhee kan inni kaa'u tuqaa kana arfan tokkoffaa nama waraana keessatti booji'ame garba ta'aa jedha. Lammaffaa garbi qabeenya nama isa garbicha bulchuuti jedha. Namichi inni garbicha bulchu, namichi inni garbicha manaa qabu akka qabeenyaatti. Skriptoo akka qabeenyaatti, remote control akka qabeenyaatti, sa'aaf sangaasaa akka qabeenyaatti, garbichas immoo akka qabeenya mataa isaatiitti lakkaa'a. Akka namaatti utuu hin ta'in akka qabeenyaatti. Garba gurguruu, geeddaruu fi waan fedhan godhachuun hin danda'ama. Yoom barbaade nan gurguraa,
yoon barbaade nan geeddara, yoon barbaade nan ari'a, yoon barbaade waan an jaalladhen godha. Akkuma nama hoolaa qalachuudhaaf mirga qabu akkuma kana jechuudha. Gatiin garbaa humna umurii dandeettii fi jabeenya garbichaa yookiin garbittii irratti hundaa'a. Gatiin garbaa namicha kana qarshii 10 nan bita, isa kana immoo 12 nan bita, isa kanaan immoo 15 nan bita. Maaliinan kana madaala? Umurii, humna, dandeettii, bifa. Seenaan yeroo dubbatu waa'ee bifaa irratti booddeettan dhufa. Waa'ee bifaa kana irratti gatiin garbichaa kan inni ittiin hundaa'u kanaan egaa. Humna hammamii qabaa, umuriin isaa hammam ga'a, dandeettii maalii qabaa, ogummaa maalii qabaa isa jedhu kana ilaalaniitu gatii isaatti moggaasu jechuudha. Sirna keessa jira gaa kun. Waraanni eeyoof eeyoo gidduu warra Abisiiniyaatu warra kaabaa warra kibbaatti dhufa. Kibba Oromoo, Walaayittaa, Sidaamaa, Kambaataa, Hadiyyaa, Gaamoo hundumtuu kun jiru. Isaaniin dhufee xinnooma waraanee cabsee jennaan guuree booji'ee deebi'a. Namichi inni guurame sun maal ta'a? Garbicha taa'edha. Seenaadha kan dubbate. Waraana keessatti kan booji'ame. Garbichi immoo qabeenya nama isa garbicha bulchuuti. Garba gurguruuf geeddaruuf waan fedhan gochuun hin danda'ama. Gatiin garbaa humna, umurii, dandeettii fi qabeenya garbichaa yookiin garbittiitti murtaa'a jechuudha. Amma gaa seenaa akkasiitu duddubbee Onesmoos Nasiiffaa jira jechuudha. Eenyummaa Onesmoos Nasiiffaa dudduuba kan jiru seenaa akkasiiti. Namicha tokkotu bara 1846 irratti waa barreesse. Namichi kuni Gulguelmoo Masaayaa jedhama. Bara 1846tti akka barreessetti seenaa dinqisiisaa tokko lafa kaa'e. Luboonni waldaa Ortodoksii bittaaf gurgurtaa garbootaa keessatti bal'inaan hirmaataniiruudha. Fakkeenyaaf qeesiin tokko Gojjam keessaa dargaggoota guuree Yerusaalemiin dhaqee sagannaa ittiin jechuudhaan magaalaa Jiddaatti akka isaan gurguratee galee seenaan galmeessaa'edha. Maal ittiin jedhu? Kottaadhaan sagannaa eessatti? Yerusaalemitti sagannaa. Achi booddee namoonni hin galmeeffamu. Hin galmeeffamu yookiin immoo hin bu'uureffamu guuree dhaqa. Edaa isaan sagadaaf miti gurgurtaadhaaf Jiddaatti geessee gurgurateetu dhiisee gala. Namichi luba ta'uu dhiisuus hin danda'a. Sobee luba ofiin jechuus hin danda'a. Garuu maqaa lubaatiin, maqaa amantaatiin namoota baay'ee sagadaaf amantaadhaan jedhaniitu gurguratu. Achi geessaniitu hin gurguratu ture jechuudha. Kana irratti akkasiin naa hubattan kanan barbaadu amantaa balaaleffachuudhaaf yookiin immoo maqaa waldaa tokko xureessuudhaaf, seenaa xureessuudhaaf itoo hin ta'in seenaadhuma qorannaa seenaa keessatti waan an argadheen akka barumsaaf nuu ta'utti, akka hubannaadhaaf nuu ta'utti, akka bu'uura seenaa nuu ta'utti gadi baasuu kooti. Misiyooniin biyya Swiidinii Cedar Quest kan jedhamu bara 1912tti waan argee akkas jechuudhaan mul'ise. Baay'ee gaddiga. Maal irratti arge kana? Doonii irratti arge. Ilmaan Oromoo keessumaa hedduun isaanii garbummaadhaaf guuramanii as Shawaa keessaa naannoo Walloo keessaa Arsii keessaa iddoo adda addaatti guuramanii yeroo isaan gurgurtaadhaaf galaanarra kaa'amanii adeeman argeetu galaanarratti doonii irratti argee tuqaa kana arfan dubbate. They were beaten and branded jedhe. Tumamaniiru jedhe. Madaa'aniiru jedhe. Godaannisa hedduu ofirraa qabu jedhe. Most of them did not receive more than single very frugal meal per day. Guyyaatti yoo baay'ate waan isaan nyaatan tokkittitu kennamaaf jedhe. Isheen iyyuu baay'ee xinnoo turteedha. Even at the age of 9, girls would be used sexually jedha. Ijoollee durbaa xixinnoon qabamanii gurguraman umuriin isaanii 10 gad umurii isaanii 9 fa'itti kan ta'an miiraan akkasumas immoo gaaga'ama saalaatiif itti waa'ee ba'u turan fidhii foonii isaanii irratti raawwatu turanidha. Kanaarraan kan ka'e venereal diseases were widespread. Baay'een isaanii dhukkuba saalaatiin warra faalaman turanidha. Baay'ee haala nama gaddisiisu. Achirratti waan arge seenaa kana irratti they were beaten yeroo jedhu hin hollatu turanidha qorrarraa kan ka'e. Galaana sana irratti hin dhiphatu turanidha. Gurgurtaatti adeemu turanidha. Hin caccabsan, hin daakan jechuudha. Hamilee isaanii, eenyummaa isaanii, qaama isaanii, namummaa isaanii. Baay'een isaanii kan baay'ee nama dinqu. Nyaatallee guyyaatti si'a tokkitti caalaa hin argatan turan jedha. Ijoollee isaanii durbaa warra xixinnoo akka kanatti miidhu turanidha. Baay'een egaa bittaaf gurgurtaa namaa sirna gabrummaa from the days of Aksum, 4th century of the days of Gondar, slave trade was highly practiced. Kun hundumtuu egaa bittaaf gurgurtaa mootota Abisiiniyaa
kaabaa keessaa guuramee bara jaarraa arfaffaatii kaase kan irratti waa'ee ba'aa turedha. Kuni gaaga'ama guddaa bara dheeraa sirnaaf bu'uura aadaaf mootota Abisiiniyaa ta'ee kan jiraatedha. Jaarraa afurii kaasee almost jaarraa 16 bara 1600 oliif miidhaan akkasii ilmaan namootaarra ga'aa ture jechuudha. Mootummaan naannoo Gondar dhabame mootummaan Saalasillaasee Shawaatti yeroo guddachaa adeemu sirni nagada garbaa caalaa adeeme malee xiqqaataan adeemne. Namni Haaris jedhamu tokko bara 1940tti Shawaa yeroo dhaqee waan argee akkas jedheetu barreesse. The price of a slave was modified by His Majesty at pleasure. Saalasillaasee conducted raids 2 or 3 times a year against the Oromo and Gurage people. Captives were often women and children. Ijoollee durbaatii fi yookiin immoo dubartootaaf ijoollee xixiqqoo turanidha. On triumphant homeward march after a campaign against the Oromo, yeroo weerara sana yookiin immoo duula sana yookiin immoo caccabsaa sana yeroo raawwatanii gara biyya isaaniitti fudhatanii galanidha. Haaris wrote that the road was lined for miles. Yeroo sana gaa dheerinni hiriiraa kiiloomeetirii dheeraa miles jedha afaan Ingiliziitiin kiiloomeetirii dheeraa hiriirsisadha. Hin dhaqaa Saalasillaaseen hin waraanaa hin cabsaa itti duulaa qawwee qabaa meeshaa qabaa hin guuraa dubartootaaf ijoollee xixinnoo dargaggoota kana hin guura sababinsa umuriin isaanii xixinnoo warra haaraa kana gatiin isaaniis gurguddaadha. Dubartoonni immoo bifaanis miidhagummaadhaanis bittaaf gurgurtaa gabaa addunyaa irratti kan hamma dubartoota Oromoo ga'u hin jiru tureedha. Booddeettan dhufa seenaasaa. Isaaniin guureetudha. Hiriirseedha. Hiriirri isaanii hamma kiiloomeetirii dheeraa mul'ataadha hamma iji arguu hin dandeenyetti. Guraageedhaaf Oromoo kana keessaa kibba kana keessaa guuree dhufaadha. Haaris wrote that road was lined for miles with king's soldiers and their spoils, the captive Oromo women and children jedha. Bu'uurri isaa kana turegaa. Itti fufna. Baay'ee akkasin irraa barattan abdiin qaba. Kaayyoon koo burqaan seenaasaa dukkana wangeelli keessaa bahe, dukkana Onesmoos keessaa bahe, dukkana abdiin keessaa bahe, dukkana eenyummaan Oromiyaa har'a keessaa bahe, eessa keessaa akkam fagoo akka inni ta'e akkasin hubattaniif. Baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Gooftaa Yesuus Kiristoos dukkana nu dudduuba jiru nu dudduubatti hambisee ifa guddaa fuuldura keenyatti waan qopheesseef Waaqayyoon nan galateeffadha. Sagantaa itti aanutti ammoo arginutti nagaan naaf bubbulaa. Sagantaan koo itti aanu kutaa lammaffaa seenaa kanaa itti fufna. Waaqayyo isin haa eebbisu.